fayyina battalaa maqaan ishee galgaloo rohaa jedhamti kan isheen dhufte Finfinneerraa yommuu ta'u TV fayyinaa kanaan dura hin beektu garuu hiriyyaan ishee TV fayyinaa daawwadhu jedhee lakkoofsa chaanaalii TV fayyinaa kenneefi isheenis TV fayyinaa daawwachuutti kaate namoonni asitti akka fayyaa jiranis argite. My name is Galgalo Rose. I come from Kenya and I was watching this TV for some times. I was told by a friend of mine which I didn't know before this church. So he encouraged me to watch. Galgaloon dhukkuba cimaa qabdi. Dhukkuba dhiigaa roomatoid jedhamuun waggaa 10f dhiphachaa turteetti. Dhukkuba kanarraa fayyuu hin dandeenye. Iddoo garaagaraa hospitaala garaagaraas deemtus furmaata hin arganne. And he told me now that you have gone through so many problems and you went to so many hospitals. I suffered from rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis, which affected all my joints. I have a disc problem from the lumbar bones. 1, 2, up to 5 are affected, my lumbar bones. And then the joints are also affected, especially the parts that the left side are the affected one, are the most affected. So I was suffered for this for 10 years. I used the crutches for 2 months. Galgaloon hojii fayyisuu waaqayyoo karaa TV fayyinaa tahaa jiru ofii ishee ni argite. Hiriyyaan ishees akkachi deemtee fayyitu ishee kakaasaa tureera. Booda garuu abdiin isheen mana yaalaatti fayyuu qabdu jalaa gad bu'aa dhufe. Dhukkubichis itti hammaachaa dhufe. Of dandeessee adeemuu dadhabde. Ji'a 4 asittis kiraanchiidhaan bakkaa bakkaatti socho'uu eegalte. Akka Galgaloon jettutti gosni dhiigaa adiif diimaa qaama ishee keessa jiru dhukkuba isheerraa ittisu osoo hin taane walii isaanii ni walloluu jetti. You know red blood cell and white blood cell. Usually white blood cell fight the germs, the diseases away from the body. Now my case is white blood cell and red blood cell fighting in my body. And where it affects the nerves, the synovial fluid, and then the cartilages around the joints. Adeemsa keessa buusaan qaama ishee daraan waan hubameef deemuu ishee dhowwatee ishee dhiphise. Keessumattuu kutaa qaama ishee gara bitaatti jirutti dhukkubni kun akka malee hammaachaa dhufe. Qorannoo sadhumaaf gara hospitaalaa deemte jennaan ammaa booda furmaata siilaan hin jiru. Isa dhumaa kutaa qaama kee gara mudhii opereeshinii goone wanta biraa bakka buusna. Inni iyyuu fayyina guutuu siif hin ta'u. Furmaata yeroof malee naan jedhan jetti. I have gone to so many hospitals. They told me the last result now is to open up this place and they do a replacement. Replacement means you open here and you put a rubber. That will be my last result. Galgaloon furmaata isa dhumaaf gara waldaa fayyinaa iddoo namoonni itti hiikaman kana nan dhaqa jettee murteessite. Kanaafuu namoota gara waldaa kanaa akka deemtu ishee gargaaran barbaadutti kaate. Nama namaanis hojjetaa wangeelaa kumaa kan jedhamu Sololoo Keeniyaa jiraatu waliin walitti dhufte. Hojjetaan wangeelaa kumaanis waldaa fayyinaa waan beekuuf ishee fidee dhufe. I was trying to connect with people whom can help me, whom will help me to locate this church. But one of our evangelists gave me the number of another evangelist who comes from Sololo. He's the one. Namni waaqayyoo wayita namoota qaamni isaanii miidhame miilli isaanii miidhameef waamicha godhanitti Galgaluu argan. Galgaluun kiraanchiin kan sochootu yommuu taatu namni waaqayyoo fuulduratti waamanii isheef kadhatan. Maqaa Yesuusiinis fayyina ishee irratti labsan. What the case of your legs? I'm suffering from arthritis for so many years, like 10 years. Now I went to several hospitals. I was told the last option is to do a replacement. My disc, 5 of them are affected. And then all my joints, including the fingers, they are all affected by the arthritis. So now this side is all, the left side is affected. I was told the last option is to do a replacement to open up this place. Okay, watch me. I deliver you now. Thank you. In the mighty Jesus' name. Hallelujah. Thank you. Come out! Hallelujah. Are you Christian? Yes, I am Christian.
again, follow me. Lift up. Come on. Be strong, don't afraid. Come on. You are free. Say, I'm free. Amen. I'm free. Come on. I'm free. You are free. Thank you. Come on. Come on. I'm free. Go. In Jesus' name, I'm free. You are free. I'm free in Jesus' Go. name. Hallelujah. Walk. Hallelujah. Walk. You are Hallelujah. free. I'm free in Jesus' name. Go. Walk. Hallelujah. Walk. Hallelujah. I'm Walk. free. Come I'm on. free in Jesus' name. I'm free. You can walk. You can walk. You can. Hallelujah. Somebody, amen. Hallelujah. Somebody, amen. Jesus ያድናል። Ghost. Amen. Humna Dhiiga holy chambal bala sitti banera. Thank you, Jesus. Rise up. You are free. Don't worry, okay? You are free. Thank you, Jesus. Walk. You are free. Woo! It's amazing. This miracle of this hands. Woo! Eentu fide. Waggaa meeqa kiraanchiin deemte? Waggaa 5. Waggaa 5. Kiraanchii malee deemuu hin dandeessu. Hallelujah. እልልታችሁ ሻባ ክብር ጌትዬ ክብር አባባ ጠላቴ ዛሬ ጉድጓድ ውስጥ ገባ አረካ ያለው የማንነቴ አንተን ሳመልክ ሞላ ጉድለቴ ወደ ላይ ክብር ጌትዬ ክብር አባባ ጠላቴ ዛሬ ግራ ተጋባ አረካ ያለው የማንነቴ አንተን ሳመልክ ጩኸ ይሞታል ተብሎ ሲወራ ነገሬ አመታት አለፍኩኝ አለው እስከ ዛሬ ይሞታል ተብሎ ሲወራ ነገሬ አመታት አለፍኩኝ አለው እስከ ዛሬ ቸርነት ምሕረቱ ይከታተለኛል አፌ ቅኔ ሞልቶ ሁሌ ያዘልለኛል ወደ ላይ ክብር ጌትዬ ክብር አባባ ጠላቴ ዛሬ እሳት ውስጥ ገባ አረካ ያለው የማንነቴ አንተ ሳመልክ ጭብጨባ ልታ ሃሌሉያ How long you have been with this problem? I suffered for 10 years. What's the cause? It's arthritis. In the arthritis means, you know, red blood cell and white blood cell. Usually white blood cell fight the germs, the diseases away from the body. Now my case is white blood cell and red blood cell fighting in my body. And where it affects the nerves, the synovial fluid, and then the cartilages around the joints. How do you recover now? As the man of God is pray for you, how do you recover it? I feel good, and at least I see you have seen me jumping. I'm relieved. Yeah, release. Totally. Now totally you are free.
Praise the Lord. Go ahead. Watch me. Let a gift. Let a gift. Matike Keessatti. In your family, Galgalo namni jedhamu eenyudha jedhe. you know the man who called this Galgalo. Galgalu is me, Galgalu. Galgalo. Yes. Let a gift. Ifni guddaan sii ba'eeraa jedhin. Hallelujah. You got the highlights. The highlight is shining upon you. Amen. Maatii keefisii jedhin. And for your family, Amen. Waaqayyo si hiikeera jedhe. God has delivered you now. Namoota baay'eef ati ragaadha jedhin. And you are a witness for a number of people. Amen. Galgaloon akka jettetti akkuma isaan naaf kadhataniin humni dhukkubaa suuta suutaan nadhiisuu jalqabe. Daqiiqaa tokko osoo hin guutiinis miirri dhukkubaa hundi nadhiisee deeme. Anis bilisan ba'e. So when the man of God prayed for me, initially there is this nerves which is so painful, I cannot even bend my leg. So the moment he prayed for me, this pain, the nerves from here to here disappeared. So I felt light. So now this is at least the permanent solution that without any medicine, God touched my leg. Galgaloon kanaan dura kiraanchiidhaan iyyuu baay'ee socho'uu hin dandeenye. Erga namni Waaqayyoo Ergamaa Geetahun Immiruu kadhata godhaniifi booda bilisa baate. Kiraanchii malee asiif achi fiiguu dandeesseetti. Dhumarratti Galgaloon akka jettetti as iddoo kanatti humna guddaa kanaan dura argee hin beekne na tuqeera. Kanaan dura paastoroon harka namarra kaa'anii ni kadhatu. Nan beeka. Dhiibanii kan nama kuffisanis ni jiru. Ani isa kan hin fedhin ture. Asitti garuu osoo namni nan tuqin humni wayii na kuffiseera. Humni Waaqayyoo sirriitti hojjechaa akka jiru bareera jechuun dhugaa boomsa laatteetti. Fayyina argatteefis Waaqayyoon galateeffatteetti. I found the man of God just used what God told him. I have not seen him forging. You know, sometimes you forge things and you push people to fall down. But for him, it's genuine. Because myself, I was very, I don't really believe some of the pastors, some of them, they push you so that you fall. I really don't know how I fall down. So for me, that is a man of God is used by God. I feel the presence of God. Maqaan kiyya Evangelist Quubsaa Keenya irraa dhufee labsololoo jedhanii akkuma isin reefu baantu dhibeen isin qabdi tunini dhibee gannu 10 ol akkas isin ittiin dhibamaa turte yookaan dhukkubi miilaa duddaallee wal qabsiisee akkasum dhiigii isii diimaaf dhiigii adiin sun wal lolee sababi sun irraa kan ka'een lafa isii jidduu lamaanii bishaan sila lafa hojjechiisanii keessa dhabamanii hospitaal hedduu deemtee fuula hedduu dhattee hospitaal qorsa hospitaalallee dadhabee isiin duuma ganni 5 as kiraanchi deebitee kiraanchi harkaan qabatanii deeman sun akkasuma eegii gara hedduu deemtee dadhabdee simuunaa dhooftee simuunaa dawwaltee hangarmaan kadhachaa deemuu fedhaa naan jette gara waldaa ifa fayyina nageessette eegi sun isheedhee amma qabannee finne hara kanattu gara aguulta afurii bulle marroo siitiif iyyuu isiin dhibisii kunini halkanillee riib dhowwa yoo teettullee jilba kan cabsachuu hin dandeettu deemuullee hin dandeettu yoo isiin deemte lafeentu walanqatti yoo isiin akkan cochoo lafeentu walanqatti cochoo hin dandeettu yoo teettellee ol kaa'uu hin dandeettu hara kanattu harka qabnee ol kaa'amna yoo isiin akkan kiitii gaarii gubbateettullee marcuma gaarii gubbateettullee qabnaafi garuu haaluma kana dhokee jirru galata waaqa armaan baane baaggi isiillee dandeetti harkatti hin qababdu isaan xaalle waan tokkollee harka qabachuu hin dandeettu yoo xiqqoo tokko akkan cochooteettu hin dadhabdi dandeettee hin cochootu taa'uus hin dandeettu ol kaa'uu hin dandeettu garuu qabannee finnee guyyaa irraa namni waaqa apostiliin armatti yaamee kadhatee fi achumaan bilis baatee waaqayyoon eebbifamu marroo obboleetti ta'e fayyiseef waaqi san eebbise.